Dhaabbanni hoteelota idilee addunyaa Hiltan magaalaa Adaamaa fi Dirree Dawaatti hoteelota ammayyaa banuudhaaf dhaabbata hoteelotaa fi abbaa qabeenyaa kaampaanii Biraaytan wajjiidhaan waliigaltee mallatteessee ture. Waggoota dhufan magaalaalee biyyattiin qabdu hundatti damee isaa babal'isuuf karoora qabaachuu beeksiseeti jira. Hoteelli abbaa urjii 5 magaalaa Adaamaatii fi Dirree Dawaatti ijaaruuf abbaa qabeenyaa kaampaanii Biraaytan Katee obbo Yaadataa Juneetii wajjin waliigaltee kan mallatteessee dhaabbatichi hoteelonni ijaaramu kunneen maqaa Double Tree by Hilton jedhu kan moggaafamu ta'uu fi magaalota lamaan keessatti hoteelota maqaa idil addunyaa qaban kan jalqabaa akka ta'anis ibseeti jira. Hoteelli Double Tree by Hilton magaalaa Adaamaatti ijaaramu kutaalee ciisichaa 188 kan qabu yoo ta'u gaarreen dabalatee hawwataa teessuma naannichaa daawwachuuf kan mijatu ta'us ibseeti jira. Teessumotaaf bakka nyaataa fi dhugaatii adda addaa, mana nyaataa, kutaalee walgahii ijaa, jiddugala daldalaatii fi jiddugala ispoortii fi iddoo bishaan daakitis kan qabu ta'ullee ibseeti jira. Hoteelli Dirree Dawaatti ijaaramus sadarkaa isaa kan eeggatee fi buufata xiyyaaraa idil addunyaa Dirree Dawaa irraa fageenya daqiiqaa 10 buufata xiyyaaraa idil addunyaa Dirree Dawaa irraa fageenya daqiiqaa 10 irratti kan argamu ibsuudhaan hoteelli kun kutaa ciisichaa 150 kan qabu yoo ta'u dabalataan bakka nyaataa fi dhugaatii adda addaa, kutaalee walgahii ijaa, jiddugala daldalaa fi jiddugala ispoortii kan qabu ta'ullee itti aanaan pirezidaantii misoomaa bahaa jiddugaleessaatii fi Afrikaa katee Kaarlos Keesar ibseeti jira.